galatoomaa garuu wanta ajandaa nama goosisu miti kuni waan ajandaa goosisu miti. Dirree waraanaa deemee hin booji'amne Eeltiraan harka duubatti hiitee meeshaa waraanaa irraa yaasne Eeltiraan jaartee harkaa fudhattee isa wanti hin jenne wantummaan hooy nama goosisuu hin jiru. Geemiidha kun geemii jechuun geemii osoo namni tokko sun tuqee mootee moomtu jechuudha. Yaalla nagar ነው wanti ደግሞ moomuun isarraan hin baane jechuudha. Akka waan ibsaan akkasitee alla ullatanii pirinsasiin isaanii jira. Pirinsasiin isaa isinii galee pirinsasiin isaanii jiraaf princess ani pirinsasiin isaanii jiraaf isinii galee kan waan guddaa osoo waraana booji'ame nama waraana kuma takka qopheesse isaaf jee booji'amuudhaan silaa waraana ta'e nama booji'amuudha isaaf jee jechuudha. Isinii galee silaan Ameerikaa jiraadhe nama booji'amuwaan ani pirinsasiin isaanii jiraafi nuti gammachuu qabna isaa kanatti anaaf inni jechuudha. Wanta isin odeeffate akkas ta'e wanta irraa haasoytanillee ilaaladha. Waan irraa haasoytuuf warra irraa waan irraa haasoyne jiru warra ashmuuriidhaan xaqxaq nama godhuu barbaadan dullatti Gabrasillaasee hundi walitti qabamtee garaa keessan keessatti jechuudha. Na dhibaabar namni hiriyaa isaa waliin deeme jechuudha. Bakka ani keessaafuu jechuudha dhiifama naa godhaatee warroonni umriin keessan 30 ta'e 29 keessa jechuun namoonni dargaggeessa taatanii fi namoonni bakka ani jiran umriin keessan ganaa waxanee taatan akka dullatti Gabrasillaaseetti ashmuuriin darbina. Ashmuurii daddarbitan jechuun nutis akkas taana nutis hin taphannaa nutis amma akkasii maaman ashmuuriin jaaladhaan nama daayirektii deeme daayirektiin dhufaaf jechuun akkasitti hin beeku. Ashmuurii hin beeknu nuti ni galee maaliif jennaan nuti bakka ashmuurii kana hin beeknu nuti ashmuurii ይመጣል ይሰጠዋል በቃ ዱመtti dubbiin wanti gabbaatanii ibsaan ibsaa waan jetanii miidiyaa kanarraa qawwaxaniif hin jiru. Mucaa lafa kaayyadhaa kaayyachuu baanammoo walitti gabbaana jechuu akkasi safaa xaayin beekwaan maalti sin kofalchiisa. Ani pirinsesii dhalaan annama amma daqiiqaa kanatti tiiktookii kana karaa cufuu danda'udha. Paawarii nama qabuudhaan sa'a kanatti karaa nama cufuu danda'udha. Isinii galee jecha takka miidiyaa kana qat godhee nama deemuu danda'udha. Kana ni beeytanii ookee jaa barreessaa koomantii gaafa waa dubbadhu ookee jaa barreessaa. Innaa just qoosaa fi just ni jiraami qoosaan jira የምር እንዳታረጉት እሺ። isin bar waa hunda dhugaa godhatanii fiidanii amma lawarra noonoo jee kan akkam goota sumaan bulookiitti neexaa jechuun ammoo isin fattanuudhaaf amma kanneen warra noo jettee hunda bulook because number baachistan ashqaabaacii waan taataniif jechuu amma tanneen fuudhee akkam godha bulook dhumee namni hundinuu ka ookee jee qofan dhiisee mana kanatti ookee ka jee faamilii kiyya waan ta'eef kan noonoo jee garuu addunyaa kiraa keessa ashqaabaacii anaaf ibsishaa jettuu deemee xulxul warra jiru jechuu warra gammachuu osoo hin ta'in gadda namaa fedhuudhaa jechuudha. Tanneen amma kan goota bilookii kunuuna bilookii sinaqee. Nama dhibda wallahi. Nama akkana kana akkuma 49 dhufee silaalu kana akkana gootee buloo goote jechuudha. Akkana gootee maal naa fayyadamee uumaa naan fayyadanii bara. Nama 20 akkana buloo godheetiin jira gaayis. السلام عليكم ماكوش ibsaan qoftiin geemii ibsaa qofarraa moomuun ibsaa qofarraa bee akka waan wattaaddara dhaqxanii booji'amee tokko akka waan waa bakka waan guddaa tokko gootanii yoo raasu itti nama dabbara bara. Isin galee nama dabbara jechuun dabbiraan. Kana bara amma duras qabatee kaansel ta'ee ture. Rabshaan takka kaatee kaansel ta'e rabshaa uummata rabshaa tokko rabshaan kaatee kaansel ta'an
namni deebisee kaansel maal goota taphachuun barbaannee ni baay'ee ijoollee taphadhu jee malee. Innaa taphatee moo baates nuti faayidaa wanti kun hin jiru. Just nam tokko dhufee sappoorti nama godhuun dhuftanii taaptaa godhuun waan guddaa nama kabajaa beekuuf nama galata beeku tokkoof waan guddaadha isin galee. Saniifuu nuti akka nama tokkotti nama galata beekuusi nama kabajaa qabuusi nama kabajas beeknusi nama namni ilaa fi ilaamee beeku immoo wanta hundarrattu wanta wanni nama jajjeessisu jechuudha. So hedduu galatooma. Thank you so much. Waan kana haasa'u wallahi dhugaa keessani laa moo eebara osoo taphni sun awwala durfameetu osoo wanti hin ta'in kennamoo baate moo eebara ibsanii moo sirriitti moo walitti hin dhiyaatanii. Waan maleenca sadiiti sunuu bar geemii duraa kaansel ta'e malee mucaan amma silaa wanti nama aarsuuf silaa irraa dubbattanillee hin bareedu. Silaa waan guddaan isa mootee dabar waan 100,000 qofaan isa mootisnu kan namee fi geemiin dura kaansel ta'e. Waan irraa haasa'uun waan ajandaa godhatanuu hin beekanii jechuudha. Kun ajandaan nuti amma wanta akkanaa kun ajandas ta'uu qabu. Mufti dammoo yaalla moo fi moomuu jechuudha. Wallahi akkasitti bannaati bagas nagalchuu keetillee galatoomii maakii ta'e iddoo si jaalannaa maal warree humna qabnu silaa osoo humna guddaa qabaannee bakka gaarii jiraannee bar silaa guyyaa akkanaa kana isin furreela. Please ijji xiyyaafuu waa'ee taatee jirti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maakii jirta. Isi ummata mataa qulfii kanaa. Sa blog sangoo neber blog godheen ture qoy. ሰለላላ ወሄ ጀላየው ሰለላላ ወመታሉ ሰደኝ ሰለላላ ናፍቆቷ ሳበደኝ ሰለላላ ማክሻ ያ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከም ጀርታ ቃሌቴና ነጋ ጅሩ ዋና አማ ፋራ ሲኝራ ኢኖ ፋራ ዳሙጫኖ akka farda gaarii jof jedhannaa nu korsiiftu maakii kolfaan nu fixeef. Annatti tola namni faaraa yoo naan jessi galee. Toffataa callisuun salphisuun jalaa callisuu jette Oromoon gizee mammaayit waraayyoon tun duraan ofitti lubbu. Eedaa baga gammaddaan kabinnaati gammachuun keessan gammachuu kenna akkasumatti gammaduun keessan dasnu jedhe. Way gammadu gammanne hedduu gammanne bar. Aare onneen tun narrifattee hunda galgalaati. Osoo lulluukkatin taa'ee lulluuqqii narra tarte wallaahi billahi. Yaa tapha ajaa'ibaa ture bar tapneedha. Akkuma geemii san arguuf wallaahi akkamii ati nagaa qabdaa? Ramadaanni maal fa'a? Baay'izawwee hedduu gammannee jira. Achirraan immoo thank you so much hundi keessanuu jechuun kabajaan dhufuu keessaniif. Okay waan dandeessan gootanii jirtanii. Live irraan jira waan isin gootan addunyaan isin dhaga'u jirti. Dhugaa isin wajjin gammannee nullee gammachuu keenya oolannee bar ani faa